Ayyee daawwattoota keenya waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu galatoomaa. Mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Kutaa lammaffaanni akkuma sila beeksisuudhaaf yaale galma marii biyyoolessaa Oromoo fi ce'umsa asa deemaa jiru kan jedhudha. Mata dureedhuma amma qabannee jirru kana jalatti jechuudha. Jaalxahaa gara keessaniin qajeela. Haala Oromoo fi Oromiyaan amma keessa jiran wayita ilaallu eengadda isinis hayyoonnis wantoota hedduutu ka'ee jira haala Oromiyaan amma keessa jirtu ilaalchise. Haalota rakkisoodhaaf walxaxoo ta'an kana gaafa ilaallu marii biyyoolessaa Oromoo wanti amma jedhaanii jirru kun kan hammi tokko miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbatame. Hojii baay'eetu nu hafas immoo jennee kanarraa haasofne kun maal galmaan ga'achuutu irra jiraata. Tarii yoo jechoonni afaan Oromoo na hanqataniiru ta'ee achievements maal ta'uu qaba? Mariin keessoo Oromoodhaa maal argamsiisuutu irra jira jettaniitu yaaddu ituu ce'umsi asin dhufin? Ka ammaatiin dabarre qabxii lama Jaalsagaayeen kaasirratti waa jechuu barbaada gajjabeessuuf. Ayyee. Tokko waan irraa guddachuu qabnu miira cunqurfamaa ka garaagarummaa cunqurfamaa jidduutti wal jidduutti yeroo dabarsu isarraa guddachuu qabnaan jedha. Garaagarummaa xixiqqoo sekondarii waan ta'e irratti yeroo dabarsinaa isarraa guddachuu qabna. Lammaffaa waan akka tooftaa fi kaayyoo adda baafachuu kaayyoo bira gahuuf istiraatejik gool argachuu bira gahuuf tooftaa adda addaa baasuu dandeessa. Namoonni garii kana gargar baasanii ilaalan abaluma haasofsiiftan abaluu wajjimaa dubbattan jechuu faatu jiraafiin kana kaasa waan akkasitti irraa guddachuutu barbaachisa. Ka ammaa maal galmaan gahuu fi ka jiru dhugumaa hojiin hojjetamtu miidiyaa irratti hin hojjetamtu. Walqunnamtiin mariin sirnaan bakka bu'oota murnoota hawaasaa garagaraatiin mari'atamuu akkasitti hojjetamuu qabdi. Isa ifatti waan hundumaa jechuun nama rakkisa. Akka gaafa durii jedhanii warri biyya Oromiyaa weerare basaasota isaanii caffeetti erganiiti galma taa'eeti Oromoon sirna isaa karaa dimookiraasiitiin wal falmee haasawa. Iizilii kenna jechuudha. Dhoksaasaa, dahoosaa akkasumatti rakkateellee argatu malee alagaan diinni hin salphiftuu fi waan hojjechuu deemtu. Publisitiin ni jiraata. Ummata hubachiisuu qopheessuun haa jiraatu. Garuu hojii hojjetamuu deemtu akkatti hojjetantu jira. Jaarmoonni hawaasaatiis karaa itti wal qunnamaniin tolfachuutu irraa eeggama. Maqaatti kennuun nama rakkisa amma bakka itti gumaawan akka itti ijaaraman waa godhachuu qaban. Daasporaan keessattuu qabsoodhaaf gargaarsa malee murteessaa miti. Gariin namaa ka daasporaa keessa jiru akka biraatti yaaduu danda'a. Kanas beekanii akkaataatti wal argan kaawunsil iddoo marii galma wahii tolfatanii yeroo yeroodhaan wal arganii sirnaan haasa'uu wal amantaa horachuu daandii keenya kiyyarraa keenya ka juusan develop godhuu barbaachisa jechuudha.
inni waan jaarmoonni wal ga'anii hojjetan biyya keessattis biyya ormaattis jechuudha. Sanirraa murtii irra gahanii fi waan uummanni beekuu qabu yeroo adda addaa labsii baasuun hin barbaachisaa. The publicity aspect kophaa haa dhiifnu. Garuu hojiin qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojjetamtu gariinis jaarmoota jidduutti raawwatamuu qabdu ta dhoksaati, gariinis ta ifaati akkasumatti ilaaluu qabna. Galmi wahii jiraachuu qaba naf fakkaata. Gumii wahii jiraachuu qaba. Yaadni kuni akka yaadadhutti saddeettamoota keessaa qabee maaliif jaarmoota adda addaatu ture gaba isaan xiqqaa keessattuu 90moota keessa tattaaffiin godhamte jirti. Sanirraa barree akkaataa itti jaarmoonni adda addaa walitti dhufanii sagantaa walii wajjii tolfatan. Jaarmoonni hawaasaa qubatti, jaarmoonni politikaatis akkasuma qabaachuutu irra jira. Waan qabanuu na fakkaata ka biyya keessa jiran faani garuu sirnatti godhuu hojiitti kakaasuu sagantaa hojii qajeeltuu tolfatanii hojii san galmaan ga'uuf irratti wal gargaarutu irraa eegama. Ka humna waraanaa silaa'u beekamaadha. Hojiin isaanii jaarmaa isaanii cimsu sirna waraanaa uf tiksu, uummata tiksu kan kana fakkaatu qabsoon itti fufuu qabu. Yoo humna qabaatte malee humnatee jabeeffattu malee humnoota garaagaraa tumsa godhachuun rakkisaadha. Warrumti kaayyoo ta'e qabu si wajjin hiriiruun rakkisaadha. Humni jabaachuu qaba. Humni jabaatu sun ammoo jaarmayni isaa, hoogganni isaa cimaa ta'uu qaba. Akka hangamma agarreetti jaarmayni ABO waboo daandii wareegamtoonni shinniggaa lafa kaanirra deemaati jira. Isarratti isaan cimsuu gargaaruu barbaachisa. Humnoota politikaas akkasuma humnoota hawaasaatis ka karaa aadaa sochii godhanis gumaawanii wal duukaa hiriiruutu irraa eegale. Wal quba qabaachuus qabanii murnoonni kun hundumtuu karaa danda'amuun bifa tanaan ijaaramuutu fi hojii kophatti hojjetamu. Jaarmoota jidduutti raawwattuu fi kan qabdisaa jirtaatu adda baafachuudha. Laaftutti walgahii caffee ta durgoonee diina ofitti kakaasuus irraa iftiisuu san gajjabeessuu qabna. Daandii kiyyaa, karaa kiyyaa kunis miira cunqurfamaa keessaa dhufa beektu. Cunqurfamaan diina dhiiseeti maaliif qaama taatee fi roorroon achii dhuftu. Roorroo xixiqqoo garaagarummaa xixiqqoo wal jidduutti yeroo balleessa kana irraa guddachuu qabna naf fakkaata amma. Uummata keenya safar goosifne malee garaagarummaa xixiqqoo sekondarii ta'e irratti yeroo dabarsuun bu'aan qabu. Kun baramuu qaba. Jaarmanni itti dhaabnu hawaasaatis karaa hundumaa secondary matters, secondary differences irraa guddachuutu irraa eegama. Daandii keenya karaa keenya irratti common platform irratti wal duukaa hiriiruutu barbaachisaa ta'a. Akka immoo hooggansaa jaarmoota garaagaraa kan hawaasaallee argine kan biyya keessa jiru jaarmootuma politikaas argine gaafa waa jijjiiramni akka dhufuu taate namoonni fi murnoonni dantaa mataa duukaa fiiguu takkaatu ture. Kanas irraa baruu qabna. Kaayyoo irratti jechuudha. Daandii keenya san irratti jechuudha. Bu'aan garaagaraa akka sirni kufaatiin isaan hafne tolchuu dhiheessu akka bu'aan qabne beekuun irra jira. Deddeebinee waan argine kun umrii keenyatti warri qabsoo bilisummaa Oromoo dubbatu. Bara 1974-75 faffaca'e.
dhimma mataa jala gore. Murna xixiqqaa kun kan mataa jala goreeti. Silaa hooggansa kennu qabsoo gabbisu. Jaarmoota multinaashinaal jedhaniin impaayera gajjabeessuu malee mirga uummatootaa sirna dimookiraasiitti dantaan qaban. San jala duukaa hiriiruu mirgitti galuu taate. Achi boodaas argine waan isin hundumtuu dhaqqabdanii yeroo TPLF, EPRDF akki taane beekamaadha. Namootaa fi murnoonni garaagaraa dantaa mataatiif kan murna xixiqqaa jala goruu santu jira. Irraa gorfamuu barbaachisaa. Jaarsi hayyoon dhimma kana ifatti haasawanii akka qaaniin akkasitti hin deebine. Namoonni murnoonni sagantaa sirna hooggansaarra gahan uummata kanaaf gorsaa ijaa gurra ta'uu danda'an akka qaanii akkasirraa uf tiksan akka lagatan wal yaadachiisu dhiibbaa irratti godhuun namarra jira. Akka daandii qajeelloo irratti kan uummata keenya jajjabeessu qabsoo isaa fuulduratti tarkaanfachiisu. Wareegamtoota keenyaas dhiiga isaanii kan itichu malee lafee isaaniirra ajjatu akka hin taane gatii kafalamte san ulfinatti godhu akka ta'u sanirratti wal jajjabeessuun namarra jira wal yaadachiisu. Qaanii kan hojjennu maqaa namaa kaasuun namarra hin jiru. Namoonni wareegamtoota Shinniggaatii fi bakka bakkatti achi boodaas hanga ammaatti kufanii wajji jiraate waliin hojjete kan waliin kakuu qabu deebi'ee qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuurraa achi bahee irratti hojjechuun fa'a waan hin taane irratti haasa'uun qaanyiidha. Sun akka nutti hin deebine wal yaadachiisu. Kanaatu barbaachisaan ja'a. Hayyoonni asirratti dirqama raawwatantu jira. Dirqama kan wal yaadachiisuu fi irratti wal jajjabeessuutu nurraa eegamaa jira. Hayyee galatoomaa jaalladhaa. Dhageesh sila waan ati kaaftee irraanii waan tokkotti sii dabalee gara gaaffii itti aanutti si qajeelcha. Yeroo dubbattuu waltumsi Oromoo keessaa bifa haphiidhaan tolfamuu hin danda'a amma kan jedhu kaaftee turte. Engaddallee yeroo mari'annu yaada kana hamma tokkorraa ibsitee turte. Garuu namoonni muraasni keessaan yeroo nu gaafatanii maaliif haphataa keessoo Oromootti waltumsi maal jechuudha kan jedhu waan nu gaafataniif sanarraa xiqqoosee daqiiqaa muraasa fudhattee daawwattoota keenyaaf akka ibsitu galmi tokko ta'eetu jiru karaan humnoonni Oromoo barbaadan garagarayyuu haa ba'u malee galmi biyyoolessaa Oromoo wal fakkaataa ta'eetu jiru. Maaliif haphii ta'aa tumsi Oromoo keessaa maal jechuudha kan jedhu ibsuma akka atitti kennituuf namoonni muraasni nu gaafataniiru. Amma waan ati kaafteef yaadachuu kooti. Garuu gaaffiin itti aanu ani kan si gaafachuu barbaadu marii biyyoolessaa amma galmaan ga'uudhaaf galteewwan barbaachisan maal fa'i? Input maal fa'i kan nu barbaachisanii? Amma gaa dirreen biyya keessaa guutummaan guutuutti cufaa waan ta'eef ala kanatti yeroo sochoonuu inputiin jiru yookaan immoo galteewwan mariin biyyoolessaa Oromoo itti fayyadamuu danda'u maal fa'i kan jedhurraa gabaabinaan yoo yaada kennuuf kennite wantoota kan lamaan irratti. Dhimma waltumsi maaliif haphataa, maaliif haphii ta'uu qabaa kan jedhu irratti wanti barbaadu hundi qaamoleen siyaasaa hojjetan hundinuu galma akka sabaatitti galma biyyoolessaa hawwii uummata keenyaa ni beekna. Garuu akkamiin karas geenyaa bakkas geenya kan jedhu irratti sagantaa keessatti adda addummaan jiraachuma.
tokko biyya ijaarrannaa abbaa biyyummaa jechuun biyya walaba ta'ee ijaarrannaa jedha. Kan biraa sabaaf sablammoota biroo wajjin wal taanee sirna federaalawaa sabdaneessaa ijaarrannee Oromoon biyya isaa kophaatti bulfate